Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa National Press Media oduu gaddaa qabadhee dhufe hangafoota oduu wajjin an NOM. Oduu gaddaa. Artisti Ali Birraa du'aan boqachuun dhagame. Boqachuu doktora kabaja artist Ali Birraa gadda guddaa nutti dhagame jira. Maatii hiriyootanii fi dinqisiifattoota guutuu addunyaa jiraniif jajjabina hawwina. Ampulii Oromoo Galaana Guddicha Garbaa akka baarii Ali Birraa sajoo guddaa qabeenya biyyaa fi addunyaati. Artistii dhugaa isaa afaanota torban jaarraa walakkaa oliif mirga namoomaa fi hacuuccamtoota sagalee guddaa ta'e keessaayyuu uummata Oromoo leelliseedha. Artistii aartiin kan addunyaa ta'uusaa sirriitti hubate aartiin sabaa fi afaaniin qabeenyaan akka nama hin qoonne qalbeeffatee daddarbaa jiru sadoo fi qananii dhala namaa waliin qooddateedha. Hambaa aartii fi wabii cunqurfamtoota sagaleetti Doktorri kabajaa dachaa fi artisti Ali Birraa sirbi isaa sirna abbaa lafaa qonnaan bulaa ittiin miidhee mormuun diddaa bara sanaa akka finiinuu fi jijjiirama sirna warra fedhii fi hirkoo ta'ee har'uma Itoophiyaa hawwuu bira darbee wallee isaatiin suuraa guyyaa boruu kaasuun nu agarsiiseera. Sirboonni isaa warra har'a dhaggeeffatamanii fi boruu nuffan osoo hin taane wallee ce'oo warra kaleessaa turanii fi har'as jiraataniin boruuf ammoo galaana ta'aniitu baay'ataniiru. Ali Birraa mootii muuziqaa ta'uu isaatiif ragaan qiyyeeffatamu muuziqaa addunyaa irratti sirbuu isaatiin. Kanaanis artistii gameessa Afrikaa ta'uun badhaafameera. Isaaf muuziqaan salphaadhaa miti. Makkoo fi rakkoon sabaa tuulamee ta'ee daqiiqaa 5 keessatti akka daawwitiitti nama mul'isuudha. Walleewwan isaa jechoota halluu midhaagina faayaman daran walta'oo fi jechoota sonaa fi simboo hawaasummaan kan guutamanidha. Yeedaloon isaa immoo gurra namaa kan hin quuqinii fi suuta jedhanii akka dhiiga qaama namaa keessa yaa'anii nama waldhaanuudha. Sirboonni isaa warreen jaalala labsan ammoo qaamaa fi qalbii namaaf suuguu xiinsammuu jaalalaan qabamaniif sifa ta'u. Kana qofaas miti. Inni aartii biyyaa fi Afrikaa wabiidha. Umrii isaa raagee kanaanis weellistoota dargaggoota Itoophiyaa waliin sirbuun labaa dhufuu fi baallii daraarseera. Muuxannoon isaa jaarraa walakkaa oliif tuulameen dhalattootaaf galaanseera. Itoophiyaa fi Afrikaan artistoota akkanaa barbaaddi warri aartii dhalatanii fi aartiin jiraatan, warri afaan isaanii dagaagsanii fi warri jijjiiramni sirnaa fi siyaasaa isaan hin danqine, warra dhugaaf sirbanii fi dhugaaf jiraatanii fi uummata Oromootti aartummaatti qeeqanidha. Aliin waanii fi mataan dureen isaanii irratti kan mul'atu keessaan sirbine hin jiru. Sirboonni isaa hedduun utubaa qabsoo uummata Oromooti. Warri kan ammoo jaalala leellisu, gariin ammoo barnoota jabeessu, kaaniin ammoo ispoortii faayaaf jechuun sochii qaamaa jajjabeessu. Kanneen hafaniif ammoo duudhaa sonsaa fi qabeenya guddaa biyyaa leellisuun uumaa dinqisiifatudha. Hundaa ol ammoo sirbi Ali Birraa haati teenya tokko maaltu addaan nu baase jedhuun ulfina guddina Ali Birraaf ragaa ba'u keessaa ammoo Oromoo yaadachiisa. Aliin wallee isaa kana keessatti namni nama hin caalu jedhe hundi keenya haadha tokkorraa dhalanne, dhalli namaa addunyaa kan guutee dambalee kun haadha tokkorraa dhalate jiruu tokkos boraafateedha jedhe. Garuu immoo garaagarummaa yaadaa fi siyaasaatiin addaan faca'e, garaagarummaa yeroo fi sirni uumame kun ammoo haadha tokkorraa dhalachuun uummata addunyaa kan jijjiiruu hin danda'u. Kanaaf haati teenya tokko maaltu addaan nu baase kan inni jedheefi. Kanaaf Ali Birraa ibsa hin dhaamnee fi isatu nurraa boqate malee hojiin inni nu gumaache bara baraan hin jiraata. Boolla isaa daadhii naa guutu, lubbuun isaa immoo jannata keessa haaqananiitu. Tole kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa National Press Media oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaataa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.